oduu ammi manni murtii ogeeyyota fayyaa dhiyeenya kana hidhamanii himannee irra baname irratti guyyaa 12 hayyame. Guyyaa 12 poolisiin akka qorattuuf himata irra baname kana ogeeyyiin fayyaa gaa dhiyeenya kana akkuma duula hojii dhaabuu gaggeessite yeroo duraatiif osoo duula hojii dhaabuu gad hin geessin mirga ifii gaafachaa turte. Lubbuu keenya baraarra mootummaan jechuudha gaafii keenya nu deebisuu qabaa nuti miindaan nu geewwachaa jechuudha kan himachaa turan. Dhiyeenya kana immoo guutuu waliigalatti hanga hojii dhaabuu bira ga'anii irratti hanga tokko warreetan yeroo sanitti poolisiin hiite mana murtii dhaddacha ramaddii jechuudha radaatti dhiyaachuudhaan kuno himannee irratti banamee guyyaa 12 hayyamee jira jechuudha poolisiidha. Poolisiin akka qorannoo gaggeessituuf. Kanatti aansuudhaan muummee ministeera Dr. Abiyyi fi gifti dureen isaa Zinnaash guyyaa har'aan tanaa Faransaay Faaris jechuudha galaniiti jiran daawwannaa hojiitiif. Kanatti aansuudhaan magaalaa Jimmaa keessatti koreedarii jaanii namoota baay'ee jechuudha manneen irraa diigaa turan manneen jechuudha mootummaan hedduu ijaaraa ture magaalaa kophaa magaalaa haaree uumaa jira jaanii jechuudha yeroo dabre isinii jechuudha eenyuu kan isinii gabaasaa turre guyyaa har'aan tanaa qulfii jechuudha hooggantoonni wal harkaa fuudhuudhaan ummata hiranii jiranii jechuudha baay'ee manneen bireedaa kana maasha Allah akkanumatti warreen jechuudha koreedarii jaanii manneen lafaa fi manneen isaanii irraa kaasanii lafaa manneen irraa diigan guututti hiruu qabaniif kun baay'ee nama gammachiisa. Namoonni keenya gaa ammaan tana Abiyyi waan Jimmaa ta'eef ummata jechuudha amma maftaa hireef jaanii beeki. Manni Jimmaa kan hedduu manneen irraa kaa'amu bobo'aa jiran har'a gisee maftaa kanatti manneen haaree ijaaramee fi hiramu kana garan ni Jimmaaf manneen achi ijaaree jechuu waan oolanii kanaa miti guutuma biyyattitti warreen jechuudha koreedarii jaanii manneen irraa manneen jechuudha duraa buqqaasan isaan jechuudha kararratti hambisan akka kanatti jechuudha ijaaranii fi akka ammaan tana hooggantoonni Jimmaa jechuudha manneen ijaaree bireedaa kana hireef kanatti hiruu qabanii fi janna hiruu qabdaniif isin janna isin hooggantoonni biyyattii maaliif jennaan isin laal yeroo kamuu jechuudha warroonni ardaa bulchanii fi aanaa bulchitanii godina bulchitaniis sirritti ummata keessaniif hojjedha. Mootummaan federaalaa dhugaa jechuun ol taayaa isin eeyyuu malee ayya paarsantii 100 isin kenname 60 fudhattanis 40 hawaasaafis tola oola hawaasa lafaa fi hawaasaas bireechaadha isiniin jenna. Galatooma. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aan tanaa waraana huursotti jechuudha leenjiyaa ture kan bar 60 lakkaa'u kana eebisiisaa oolan. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaataa kara oduu biyya alatti isin dabarsina. Har'a oduuleen biyya alaa ajaa'ibsiisaadha. Nama kokkofalchiiftii inuma sheer godhaa gaalaalee facaasaadha akkasuma mallattoo gurraatti harka mirga hirtoon argite miti. Namoonni haareen amma chaanaala keenyatti dabalamuu barbaadan jechuudha dhuftanii tuqaadha sabskiraayib godhaadha isiniin. Mootummaa Yemen guyyaa har'aan tanaa misaa'ilee jechuudha 27 oliin jechuudha Israa'el rukutee jira. Israa'el ammoo kanarraa gadda keessa seenteeti jirti. Mootummaa Yemen hanga har'aan tanatti mootummoota islaamota hunda keessa warri jechuudha tumsa Falastiin ta'e jechuudha meeshaa jechuudha Israa'el karaa hundaan jechuudha biyya isaanii asii misaa'ilaan achi haleeluu fi meeshaa isaanii tan asiin daldalaaf galaana diimarra gad deemtu haleeluun hafuura to'attee diinagdee isaanii laamsheessaa jirtu Yemen jechuudha guyyaa har'aan tanaatiin misaa'ila 27 olii rukuttee jirti Israa'el. Waaw ittuma walaa jabaadha ennaan boo kana kan nu baasu manni Yemen kun dhugatti mootummaa Yemen kanaanii hedduun dinqisiifadhaa jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Qatar xayyaara dhuunfaa jechuudha kan doolaara miliyeena 400 jechuudha bitamu mootummaa Ameerikaatiif kanneeti jira. Kannaan tun maltii jeeti kanneefi jira. Dhugumatti waan nama ajaa'ibsiisaati. Waan nama ajaa'ibsiisaati. Osoo uummanni dhiini isaanii jechuudha obboleeyyan gama dhiigaatii fi gama amantiitiinis gaazaan jechuudha kanatti dhumaa jirtu humniti jechuudha Israa'el gargaartee kanatti akka Falastiin kana daa'immanii fi xiqqaa guddaa dargaggeessa hunda dubartii fixaa jirtu humna deeggarsa jechuudha Ameerikaatiin garuu hoodhoo yaani jechuudha xayyaara dhuunfaa gatiin isaa jechuudha doolaara miliyeena 400 jechuudha tilmaamamu badhaasa kannuufin Ameerikaadha. Falastiin gammadee ertee miti ittiin booni ammallee Falastiin dhoo jechuudha na fakkaata akka kiyyatteen faallaa san immoo waan nama kafalchiisa mootummaan Afrikaa kibbaa jechuudha wal dhabdeen Ameerikaatii fi Afrikaa kibbaa dhiyeenya kana egaa akkuma isin gabataa ture lammiilee isaaniitti illee hanga imbaasii jechuudha Afrikaa kibbaata Ameerikaa isirtu Ameerikaan firraa baasu takkatti godhee walii galtee san jechuudha dippiloomaasii isaanii cimsachuudhaaf wal dhabdee isaan gidduu turte jechuudha furuudhaaf
gara White House mana adiitti jechuudha imalee achi keessatti immoo mootummaa Ameerikaatiin maal jedhanii beektan jechuudha keessa taa'ee dhiifama an xayyaaraan si kan nun qabu jeen dhugatti niin dinqisii wadhan bar mootummoonni Ameerikaa walii lalleencaa bar waan jaangartee miti dhuguma dirree baanis itti himan gubbaan nu gurraacha malee keessa keenya adiidha jechuudha kana jechuun maal jechuudha dhiifama Tiraamp kiyya an xayyaaraan si kan nun qabu xayyaaraan badhaasa kan naa dhiyeessi kan nun qabu qaxar qeeqoo isaati bar mana waan gammachiisu bar mootummaan Ameerikaa dheengadda jechuudha daawwannaa hojiitiif jechuudha biyyoota jiddugalaa kana qaxarii fi Suudiidha Dubaay kanneen maleetuma waan namni gartee miti laffee waan chaayinaan waggaa meeqa laffaatee hojjettee jechuudha bu'aa argamsiiftee galii galfattu inni daawwannuma hojiitiif jiddugala biyyoota jiddugalaa kana biyyoonni arabaa kun maallaqa ni qabaa miti walitti qabatee kan naadhajee guurratee hanga san isa uummata ka guyyuma tokkoof lamatti harkatee galfataa ajaa'iba dhugaa ajaa'iba mootummaa jechuudha Afrikaa kibbaa kanaas dinqisiifadheetiin jira achi keessa taa'ee jechuudha kan wal dhabdee isaanii furuudhaaf White House mana adii keessa jiran xayyaaraan siif kan nu hin qabu xayyaaraan kan naaf siif kan nu hin qabu jeen qaxar qeeqoo isaati sireelee ajaa'iba dhugaa kanatti aansuudhaan hojjettoota imbaasii jechuudha Israa'el lama kan Ameerikaa keessa jiraatan jechuudha haleellaan hin beekamne haleeluudhaan ajjeefaman jecha ambaasaddaroota ministeerota dhimma alaa Israa'el kanneen jechuudha Ameerikaa keessa jiraatan gochee jechuudha ajjechaan irratti raawwatame kana biyyoonni jiddugalaa kanneen akka jechuudha ministeera dhimma alaa Dubaay faan balaaleeffatanii jiran maaliif balaaleeffatan uummata akkanaa kana balaaleeffatan uummanni jiddugalaa kun ammoo uummanni arabaa kun dhugumaanii akka malee jechuudha Yihuudaa kanaaf bitamanii jiranii kan waan nama ajaa'ibsiisan kanatti aansuudhaan kan xumuraa jechuudha chaayinaan dhiyeenya kana makiinaa elektiriikii jechuudha hojjettee gabbaasaa jirti ammoo oomishni isaa kan gatii akka gaariitti jechuudha saffisaan deemaa jira biyyoota Awurooppaa kana keessattis akkaan jaalatamee akkaan fudhatamee jechuudha ajajamaa jira jechuudha amma immoo kaampaanii isaa guddicha agartee miti Turkii keessatti ijaaruudhaaf bu'uura haatee jira elektiriika makiinaa konkolaataa elektiriikaa kana achi keessatti babal'isuuf jechuudha achirraa hiree Awurooppaa kana keessa raabsuudhaaf waaw asirratti jechuudha kaampaaniin amma darachitti banaa jiru kun kan makiinaa konkolaataa elektiriikii kana namoota 2,000 akka hojii uumu warrooti jechuudha waan kana beeku tilmaamanii himaniiti jiran namoota 2,000 hojii baasuus danda'ee jira kagaaritti ammoo makiinaan elektiriikii kana Ameerikaan hojjechaa jirtus kagaaritti saffisaan gurguramaa jirus ammoo kan chaayinaa kun zamanuma bahuudhaan warra Awurooppaa keessattis fudhatama akka gaariitti harkatee jira ja'a gabaasni jechuudha achirraa ba'e nuti oduulee jechuudha dhugaa kan cuunfaa qofa jechuudha qabne isiniifinna oduun irraa qabanne yaani kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraa qabanne kana fakkaata kan biraatiin angolo deemnutti sheer du'ee tooraan facaasaa akka isinii dhiyeessu oduu ammeeti oduuleen isin jechuudha guututti isinii deebi'ee jira guyyaan galgalaan akkuma duraanitti isin biraan niin gaya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh facaasaa ammoo namoonni haareen jechuudha gama chaanaala kana dhuftan akkaan isin waan isiniin jedhu subscribe godha mallattoo gurraatti argamu jirtu tuqaadha subscribe godhaan isiniin jaa oduu dhugaa qofa tasomni tokko keessa hin jirre tabaartii tana deeggarii hin qabne tan addunyaa guutuu guutuu hunda seenee jechuudha fidee isin biraan ga'uun isin laallatti isinis fuutanii sheer gootanii nama hunda bira ga'uun isin laallatti galatoomaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh